Kan biraa isiin Baahirdaar Gondar maatii si wajjin jirti. Baga nagaan waggaa meeqa booda galtee. Illee si barbaacha dhiisu jechuudha. Boolla isiin seente seenee ni barbaada. Gondariif Goojjamii miti bakka barbaadde isiin seente. Burkina Faso yaadatu isin jedhee ni dhaqa. Hin dhiisu. Amma Finfinnee jira. Haala mijeeffadhee bakka isiin seeran gatteetti ilaalee yoo isiin Baahirdaar taa'eetti yookaan isiin Gondar taa'eetti bakka isiin teetti ilaaleetiin ka'ee dhaqaa jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horrata daawwattoota keenya akkam jirtan bakka jirtan nageenyi si wajjin haa baay'atu jecha guyyaadhaa maal qabadhee isiniif dhufe. Akkuma argitan Yaman irraa fiigaa dhufe Sumayyaan biyya gallaaniin anillee kan guyyaan hin jirreen tikeetii dachaadhaan kafalee karaa biraatiin xayyaara 2 moo 3 biyya galee jechuudha. Haala saniin tikeetii 2 jechuudha. Osoo guyyaan hin geenye. Ani yaanni kiyya osoo Sumayyaan ijoollee qabattee gara Baahirdaar yookaan gara Gondar osoo fiidee hin galin duratti daddafee Finfinnee madhaqqabaadha. Isiin galuu qofaa miti akkuma gabbuutee manas real estate DMC jedhamu bitattee maashaallah hedduu na gammachiistee Sumayyaan dhugaa dubbachuuf nama jabduu nama cimtuudha. Fiidee dheexee mana bitattee maal yaaddee osoo olii gabbu'ee yoo namni dubartiin namni tokko biyya Arabaas ta'e biyya kaminuu dalagee biyya gabbu namni jala yaa'u 100 jala yaa'a nama miliyoona tokko jala yaa'a biyya alaatii galtee jedhaniitiin kaanii wacii baasti toomaa ittiin fakkaatu torbe san hawwii maatii waan qabduuf maatiin namni rakkatee argitu yoo nama kaan laaltoo takka waan nyaatu waan dhugu ittiin fakkaatu waan reyaala takka qabu niiraa cabxu waan qabu ittiin fakkaatu kaanis kennan kaanii waa bitan kaanii godhan waan dhumuusee ani birriin osoo akkasitti olii gaffacaasan birriin ni dhumatti jechuudha. Isiin kana waan beektuuf malli isiin fayyadamti birrii kaashii harkaa qabdu kasila birrii wayyaa fitteen daddaftee dheexeet real estate DMC dheexeet kan viidiyoo anillee dhaqee bitadhe argitanii jirtan achi dheexeet kafaltee jechuudha. Isiin abbaa ciischa 3,900 wayi kafalee hayyattu malee maaltu beekee parsantii 40 cufuu dandeetti. Malleen anoyyuu kan konkolaataa 2 mallaqeetti ergee jira jechuudha. Ergee fi malleen birallee kan biras kan jiru jira. Miliyoon 2 kafalachuu hin dandeetti jechuudha. Yoo miliyoon 2 sanuu kafalte parsantii 40 xumurte jechuufirra. Mana san fakkeenyaaf abbaan ciischa 3 yoo miliyoona 10 ta'e parsantiin 40 naannoo miliyoona 4 fo'ee ta'e jechuudha. Miliyoona 6 fo'ee kana yoo waggaa 3 hanga waggaa 3 amma fakkeenya yoo miliyoona 2 fo'ee kafaltee jiraatte miliyoona 2 fo'ee haftumoo waggaa 3 baatti jaatti ajaa'iba cufte jechuufirra salphumatti. Kabiraati miti YouTube isitti irraa ni kafaltee jechuudha kana. Yoo san cufte miliyoona 6 fo'ee haftu waggaa 3 baatti jaatti manatti ni dhumatti akka achirratti arginu immoo manni ijaaramee waggaa takkaa fi nuusa keessatti ijaaramee hagas dhaabbatee jira jechuudha. Waa tokko qofa hafee jechuudha. Waggaa takkaaf baatii 5 ni dhumata. Waggaa tokkoof baatii 5tti birrii haftee ofirraa kafalteet qixxe jechuudha. Yoo qulfii kennaniif itti galtu yoo barbaadde kireessaa ofirraa kafaluu dandeetti. Yookaan immoo jarattiin gaafsanitti waggaa 3 baatii jaatti kaashii guutuu manaa waan barbaadaniif sanii ol humni kiyyan danda'u jetteen dhalaan alatti baankii wal quunnamsaniiti baankii miliyoona 6 hafte san irraa waggaa 10 yookaan waggaa 20tti akka isiin kafaltu baankiin irraa cuftee isii wajjin immoo baankiin isiin immoo dheexeet manni keessiiti baankiif kafalti jechuudha. Yookaan kira manaa san kafalti yookaan immoo waggaa takkaaf baatii 5 tuyyuu manni amma gatii kanaan bitte kun dachaa dabalaa jechuudha. Manni sun yoo miliyoona 10 ta'e miliyoona 20 ta'e jechuudha. Gaafsa maal gootiree isiin waliigalteen isiin farramte mallatteessite miliyoona 10 yoo ta'e miliyoona 20tti yookaan miliyoona 15tti osoo argatte gurgurteet baankii qabataa waliigaltee baankii fixanii baankiin idaa isii kafale san idaa miliyoona 10 yoo taate miliyoona 6 yoo taate miliyoona 6 ofii murateet yoo miliyoona 5 irraa hafeef miliyoona 5 san isii kennaaf jechuudha. Yeroo kan isin dheexee kabiraa kan jaayizte bitachuu isin dandeetti jechuudha. Siistama kanaati manni waan nama fayyadu namoota hedduu naan galleettanii waan gaafataniif asumaan irra isin deebi'ee isin ibsa jechuudha. Akka carraa ta'e immoo namoota 5 guyyaa duraa dhuftaniif paakeejii jira jedhan carraa wayiitu jira. Carraan sun fakkeenya isiin mana 900 wayii kafaltee mitiire ani immoo yoo dhaqee qixxee isaa qofa kafalee jechuudha. Tokko immoo suuqaa jechuudha. Tokkollee immoo parsantii muraasa ka kafale ka suuqati jechuudha. Baatirraa jala kafaleet haga ijaaramee xumuramutti taafte kafalee fixaa jechuudha.
yoo kafalullee jibbe kaashii birrii waan biraatiin dalagachuu waan biraatiin bitachuu barbaade kafaluu jibbe immoo maal godhaa baankii itti liqeeffadheet baankii narraa cufeet ani immoo baankiif suuta waggaa 20 kafalee xumura jechuudha. Mala bareedaadha namoota isin galii yoo jiraate lakkoobsa afaan oromootiin amma namoota hedduu viidiyoo san laaltaniit ammanni amaariffaa isaatiin wangalleechaa jirtan afaan oromootiin illee gadhiisee jira hin laallee kaa isin afaan oromoo laaluu dhiistanii gara amaariffaa deemtanii afaan oromootii irratti adaamaatu bira gadhiisee jira achirratti yoo laaltan lakkoobsa achirraan argamti mucayyoon Tsaggeredaa jedhamti tanaafis gurgurtee dhayxaniit taaniif si wajjiteen intervii goon argitanii jirtanii afaan oromootii waa hunda isii gaafadhaati haala saniin abbaa ciisti tokko yoo barbaadamtachuu hin dandeettan hatta abbaa ciisti tokko yoo jedhamu guddaadha. Ciisicha tokko guddaa ni qaba saloona tokko guddaa ni qaba kutaa hojjettuu shintibeetii isaa wajjin mana fincaanii wajjin ni qaba shintibeetii waliin lamaan ni qaba innuu mana guddaadha jechuudha inni waliigalli isaa miliyoona 5 ta'uu danda'a miliyoona 5,300 akkas ta'uu danda'a jechuudha yeroo kana isin parsantiin 40 4,400 qofa kafaltan parsantiin 8 jalqaba jechuudha taafte immoo 40tti cufuuf naannoo miliyoona 2 wayyoo kafaltan miliyoona 2 fooyyaftu immoo waggaa dheeratti liqeeffatanii fixuu hin dandeessan jechuudha. Sa'aatii amma dubartiin biyya arabaa jirtu miliyoona 2 miliyoona 3 mana caraqaa bitaa jirti jechuudha. Bakka bakkatti bitanii harkaa jijjigaa jira. Mala kanallee fayyadama dirqama adaamaa dirqama baadiyyaa dirqama dheeraa dirqama asallaa dirqama bakka wayii jedha dirqama walloo dirqama harar dirree jedhaatiin hin bitina. Finfinnee illee ta'eennaa finfinnee keessattis bitadha. Eenyuuf dhiisna. Isii jecha naamee qadhumatee finfinneettis bitachuu ittis jiraachuus barbaadan tarraftanii gurgurachuus hin dandeettanii. Tolchaatii osoo isin hin galiin bitina tolchaatii gaafadhaatii bitadhaa. Warroottan hojii dhaabbataa qabdan namni immoo xiqqishuma eegaltanitti dalagaa arabaati irraa qabamtanii biyyatti ka galtan taate yoo achi booda damoozii ka dhabdan ka kafaltan taate rakkoodha. Yoo tolcha gaafadhaa. Yoo jidduun birrii dhabnee dhaabnillee akkam taana jedhaatii gaafadhaatii dubbisa waa hunda isinii himanii akkasii bitachuu yaala isin jedha. Dubbii isinii dheeresse ta dhufeef Sumayyaan dhugamaan jagnaadha. Angoota hedduu na ajaa'ibsiiste. Hedduu dinqisiifadhe Sumayyaa jechuudha. Isiin dhugamaan goota. Dhugamaan. Akkamitti hojjettan waan isin goote akkuma Yaman irraa gabbuutee mana bitatteet guyyaa matakkiitti san keessatti osoo olii gadi deddeemin birrii akka maatiin jalaan fidheettee mana bitatteef achi itti aansuudhaan fiigaa eessa dheete gara mana keenya dheete jechuudha. Mana maatii kiyyaa mana keenya dheete. Ani Umarillee ittiin aarii ittiin qabu. Ni galateeffadhe isallee baga maatii keenya bira fidee maatiin keenyallee ilmaan tiyya baga laalanii. Laaluu isaaniitiif hedduu gammadanii ni dinqisiifatan. Mucayyoo akkana jirtu irratti osoo isiin ayyamin irra jaartii fuutee maaliif maraachise ilmaan babbareedduu tana sii dhaltee sii deettee naan jedhan. Kanaaf hedduu na gammachiiste saniin dhaquun Umar kana aarsee fuudhee mana ayyuu geessu mana ayyuullee haa geessu geessuun isallee na aarsine garuu maaltu na aarse fuula isiilitti maayitti godhee dhohisee geessu sanarra osoo maal qabas walitti jara lamaan araarsee jara lamaan walii galanii Sumayyaallee isin jaalatti anis salphumatti ilmaan tiyyaallee isillee nagaa wajjin wal argine jiraachuu hin dandeenya jechuudha. Badii inni balleesse bakka fuula dhohisee iccitii jedhee irraa baasee kijiba ayyuun haasofte san ilma namaati namni waan arganii haasa'ee barbaadee yoo aares ayyuun kijiba haasofte. An ilmaan tiyyarraa fudhee Sumayyaa ari'a Sumayyaa hin fedhuu hin jenneen jaartii tiyya ni jaaladha ilmaan babbareeddu tana isin naadee alhamdulillah. Jaartii tiyya hin jibbuu ni jaaladha. Kanaaf waan an hin jenne ayyuun kijibdee jechuudha ayyuun kijiba ofte an ammallee taatu ayyuu bira ayyuun dhayinee finfinnee jira maaliif fiigaa wanni galeef ijoollee wajjin wanni galeef ayyuu bira galuuf ayyuu bira dhufuuf ta'in ilmaan tiyyaaf Sumayyaa barbaacha dhufe isiin immoo Baahirdaariif Gondar jira jechuun jirti yoo dhiira taate kootichaa jirti Baahirdaariif Gondar Itoophiyaa keessa jirti Baahirdaariif Gondar miti yoo isiin Burkina Faasoo dhayitee biyyaan beekinoo dhayitee ni dhagaa jechuudha. Boolla isin seentanii seenaan ilmaan tiyya barbaachaaf jechuudha. Kanaaf hedduu dasni gattee hedduu na gammachiiste. Mana bituu sanitti hedduu na gammachiiste. Manni kun kabitte ofiif qofa itti galuuf osoo hin ta'in ilmaan tiyyallee rakkattee yookaan achi Baahirdaariif Gondaritti haftee rakkattee wajjin naftu. Osoo anuu argachuudhaaf taate ka jiraattu ilmaan kiyya mana nagayaa mana bareedaa keessa jiraatan jechuudha. Waan bareeda goote jechuudha. Maatittiin galtee birrii olii gadi irraa facaasanii irraa balleessanii yookaan Gondariif Baahirdaaritti birrii aan kennanii mana achi bitachuurra bareeda goote Finfinnee keessa bitachuun jechuudha. Finfinnee taanaan teenumaa asitti wal agarra dhabnu ilmaan illee asiin as kaluudha. Akkasii bakka fetti si yoo bitte siinaan bakka isiin jirtutti madaqaa
alhamdulillah waa hundaafuu Sumayyaa hedduu dinqisiifadhe hedduu galateeffadha irra deebisaadhaan waan kana gooteef maatii keenya bira re'ee qabattee daabboo qabattee buna qabattee laslaasaa saaxiniin qabattee bishaan kaartoonii qabattee dhuftee jedhan viidiyoo irratti kan mul'iste malee kan mul'isiin illee ni jira jechuudha makiinaa kontiraat qabatanii dhaqanii haala seen akkas godhanii Umarillee an aarii takkallee irraa hin qabu Umarillee hattu tumee hattu caccabsee yoo fedhe uummanni isaa yoo fedhe ayyuu jechuu danda'anii ayyuullee waan akkasiin gootu ta duraanii caalaa amma dinqisiifadhe iyyuu amma hin galateeffadha iyyuu Umariidhaan baga achi geessee maatii bira baga geessuu isaa hedduu natti tole jechuudha baga geessee maatii bira akkasitti wajjumaan shawwadaniit maatiin ilmaan harkaa fudhatan jecha sodaatteet maatiin xiqqishuma achi garagallaan ol ka'anii baafatanii manaa dhabamanii jechuudha homaa miti adeemanillee eeguma ilmaan dhuftee nutti mul'istee nuttuu dhufuun isii osoo maatii isii tun argin kabajaa guddaa dheeranitti maatiin kennaa galateeffatanii jechuudha kasaniitiin aarii namni qabu hin jiru jechuudha hedduu natti tole kan biraa isiin Baahirdaar Gondar maatii isii wajjin jirti baga nagayaan waggaa meeqa booda galtee isiin dhugaan goota yeroo as jiraannu isiin yeroo awwalaan fuudhu umrii isii hedduu xiqqishu turte waggaa 14 biyyaa baate waggaa mala moosadee akka turte isii umrii 17 seenaa jirtu fuudhee jechuudhaan yeroo san lolli akka ajaa'iba jira Yemaniin akka ajaa'iba tumaa turaniit xayyaarri biyya 22 tumaa turan jechuudha biyya 22 irraa tumanii yeroo sanuu yeroo xayyaarri akkasitti tumuu isiin mana namaa dalagaa turte mastawaatii kanaayyuu osoo xayyaarri mana kana asiin sanuu paaspoortii sirraa akka awwala isiin dhufteen mana ministeera dalagaa turte ministeera alaa jechuudha uccu guddaa ministeeri bira dalagaa turte inni lol dhufnaan dhiisee baafate mana akkasitti saarukni yookaan misaa'iliin biyya 22 irraa tuman osoo asitti manni ollallee mana obboleessa namichaa maddee turte ka daleeddu obboleessa mootummaa kan du'e sanii mana isaa maddee dalagaa turte mana obboleessaa maddee jechuudha yeroo akkasitti xayyaara dhawsanuu isiin sodaata kan alatti mastawaatii fa'aa wala masaa turte jechuudha xaragaa turte darajaa ol baatee duratti waa takkan sodaattu anillee yoo tumu immoo yoo xiqqishuma olii aarree tumu akka dhiiraa kan namaa wajjii waltumti akka dhiiraa kan namaa wajjii waltumti hajata kan qabdu yoo waan dha'u isillee na dha'utti maal jetti akkasitti dirqiitti guyyaa tokko akka malee tumee caccabsee akkasiin lammata anaa wajjin deebillee naan deebisne nallee dha'uuf akka harka waliin fuunetti akkana sodaattee jiraattu godhee achiin booda waggaa meeqaa waltu hin beeku tuqee hin beeku jechuudha. Kun yeroo jalqabaati kana gootuma itti dubartii tumteetiin hin tumeettee haasuutti akka hin jenne seenama isii xiqqeessee isin himuu fi nama akkasii goggoyduu turte jechuudha. Akkasii jabduu turte jechuudha isiin. Yeroo dura galullee shuggaa osoo kophatti nama walitti hin galin dura kireeffannee yeroo galu sanis dubartoota ollaatti illee wal tumtu booksii kanaan teestaa kanaan tumtee dhiiga keessaa afaan funyaan iyyaastee yoo ala ture waan alaas dhufu poolisii mana keessa guutuudha. Mucaan sanuu ka jaartii wajjin jirtu ka jaarsa wajjin jirtu kan namni biraa jiru ka addaan qabu dinqisiifata ajaa'ibanii mucaan akka dhiiran nama tumti'aniiti akkasitti cimtu turte jechuudha goggooduu illee keenyaa turte ammallee illee qabe isii akkamitti osoo naannoo minna irra jaartii fuudhee jettee illee kiin sun keessaa hin baane saniif jecha ilmaanis qabattee olii gaffii fiigaa jirti jechuudha. Anillee isii barbaachan dhiisu jechuudha. Boolla isiin seente seenee ni barbaada. Gondariif Goojjamii miti bakka barbaaddee isiin seente. Burkina Faso yaadatu isin jedhee ni dhaqaa hin dhiisu. Amma Finfinnee jira. Haala mijeeffadhee bakka isiin seeran gatteetti ilaalee yoo isiin Baahirdaar taa'eetti yookaan isiin Gondar taa'eetti bakka isiin teetti ilaaleetiin ka'ee dhaqaa jechuudha. Adaamallee gad dhaqee ayyullee lallaalee maatis lallaaleetiin ol deebi'a inshaallah isinis du'aa inuu godha. Akkasii amma Sumayyaa wanti dhufeef asirratti an Sumayyaa kadhachuuf dhufee rabbi taateen kadhatanii garuu isii loo samaat jechuunis dhufee loo samaat jechuunis dhufee jechuudha. Ilmaan tiyya nan mul'isii bakka jirtu naa himii oduun ayyuun odeessuun kijiba akka ta'e isiif himuu dhufe jechuudha. Ayyuun kijiba odeessite Umar dho'isaan kaameeraa viidiyoo waraabe sun dogoggora. Mee haa waraabanii viidiyoo yoo rakkoon qabu yuutuubaroo waan ta'aniif bakka dhaqan guutuu waan godhan guutuu waraabanii mire haa waraabanii san rakkoon qabu dho'isaniitu haa waraabanii garuu bakka iccitii irraa afaan gugguure san bakki ittiin aarse yookaan immoo maal qabamee jarramaa walii araarse tuni bar Sumayyaadha fuula dho'isuu dhiisanii Sumayyaadha walii araarama akkas akkas jedhanii
Ayyuu wajjin walitti araarsee osoo addaan oofee waan guddaa dalage dalagaa guddaa dalage waan rabbi jaalatu. Inumaa amma walitti nu hammeesse isiin inumaa maal jette an Finfinnee dhaqeet maatii kiyya ilaaleet ilmaan isallee isa waamee isatti mul'isee maatii kiyyaa wajjin achiin ilmaan ta'e qabadhe deemaadha yaadni isii. Kijiba ayyuun odeessiteerraa Sa'iid sin barbaadu jedhee ilmaan tiyya qof fedhe jedhee ilmaan tiyya irraa fudhee Sumayyaa argaa isin fedhu ani isin jaaladhu jedhee jetteetiin ayyuun akkasii odeessite. Oduu ayyuu san dhugaa seetee qabatteetiin Sumayyalleen taaftee na dheessaa jirti jechuudha. Taaftee hin baaragaa jirti bakka takkaa eeganarraa fudhatee achi galchee lammata umrii kiyyaan argadhu itti yaaddisiin. Akkuma isiin akkasii ilkeenyaa taate anillee ilkeenyaa akka ta'e yoo waa tokko murteessa garagallee beetii garuu an akkas ilmaan tiyya irraa fudhadhee isii ari'uuf miti ka deemuun. Ilmaan tiyya fudhee isii ari'uuf hin deemuun. Ansaniif deemaan jiru. Ani isillee ilmaan tiyyallee barbaada jechuudha. Ayyuun waan jabduu gooteet waan hin fayyadamteetiniin waan hin taane asooftee kijiba hin taane asoofteet akkasitti akkasiin ilmaan tiyya qabattee taaftee baqattee Gondar galchisu goote jechuudha. Akkas inshaallah rabbi keeraa godhu waa hundaafuu isillee maatii wal agartee baga rabbi wal agarsiise. Abbaan isillee osoo biyya arbaa jirtu amrii ta'e haati isii lubbuun ni jirti. Maatii isaanillee yookaan mul'ise dhiyaadha. Anis duraan obboleessummaa bilbilee obboleessa wajjin haasayaa turre obboleessa obboleettii amma na jalalleen kaasanii dubbatina isin dhoggee na fakkaate dubbatina ittiin na fakkaate. Akkas inshaallah bakka isiin tasgabbooftee seeran jiraattu laaleet goojjamtee Gondartee qilee keessa ta'e bakka isiin jirtu inshaallah dhaqaa jechuudha. Inumaa ta duraanii caalaa akka barbaadu na godhaa jirti. Ayyuulleen badiisiitii isinumatu kijiba waan hin taane haase gosi jettee afaan qabattee akka ta'etti godhaa. Akkasii waa hundaafuu yeroo Ramadaana Ramadaan mubaarakillee isin jennee turullee baga isin ga'e sooma gaarii isin haa ta'u. Sooma baranaa osoo gad hin taa'in sooma duraanii alhamdulillah namoota meeqa qaban waamne wajjin faxarree faxarchiise. Keerii dalagataa jira dalagata ka baranaa immoo baqataa kophaa hoteelaa nyaataa olii gad deemaa faxaraa jira jechuudha sooma baranaa. Hunduu kan rabbi jedhetti tola kan rabbi jedhetti jechuudha. Waa hundaafuu alhamdulillah rabbil alamin jechuu wayyi jechuudha. Saruma caalaa. Kanallee immoo Sumayyallee abdiin kutu Nigist Sumayyaa jedhanii maqaa baasanii fi Nigist Sumayyaa jedhanii fi akkasii Nigist Sumayyallee barbaadee akka argadhu du'aa godhaa. Isii fi ilmaan tiyallee rabbi na haa mul'isu rabbi wanti haa jedhu Ramadaana kanaan du'aa itti goona inshaallah isis du'aa nu godha. Rabbi keeraa godhu sooma gaarii isin haa ta'u dubbii isin dheeresse. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nuuf tura baay'ee baay'ee.